أجندان كم ببلغ مو فيديو هتبلغ سيسون مالي راكتين بين قالوا تافين قبل تفكر وفي كم بيكو مالي فكر فيديو سن أمس تو نتين يجون أو سبب براتا تراكم كبوي أتون فورمو تاتي فيديو سن حكو إسام Gaaffin ani viidiyoo hojjedheen jira Mansuur irratti inni argee jira viidiyoo kiyyaa. Gaaffin ani isa gaafadhe tokko afaan Oromoo bareechitee dhageessaa ilma Oromootii viidiyoo sanaa erga waraabdee booddee maaliif kaasuu si barbaachisee kaastee amma maal hojii deebistee ka jedhuufi gaaffii kana isa gaafadhe maaliif ennaan intalli isheen suni afaan Oromoo dhageessu waan barbaaddetu goote isheetti qabamuun baay'eeyyuu nu ulfaata garuu obboleessa keenya kanan gaafadhe gaaffii qabdoote isinirree gaaffii gaggaafadhaati akkasiini haala naamusa qabuun gaafannee aabu. Okay, ani immoo anis gaaffii hin qaba Mansuur. Maal sitti fakkaate fakkeenyaaf ati amma yeroo haasaa tultillee sirbi suni wanta inni jedhu naaf hin galle hin beekun ture jette. Kana jechuun Oromiffa hin dhageessu moo maal jechuudha? Oromiffi sirbi sun sirriitti dhageessa. Si galee inni biraanii sirba afaan Oromootiin saba biraa arrabsuu jette. Saba kamiin arrabse sirbi kun? Sirbi kuni saba arrabse illee hin qabu. Abbaan fuudhee yoo ofitti laxxaferraan kan hafe saba arrabse tokko illee hin qabu sirbi kun. Tokko kana saba kamiin arrabse? Inni sadaffaanii jarri Amaaraa kilaaf zara Yaaqoob kuni sababa isaan si as faraarraaniif sodaatte kana gochuun kee uummata Oromoo kana mootumfachuudha. Oromoon riippoortii godhee akkaawuntii kee cufuu hin danda'u yookaan Oromoon waa tokko si gochuu hin danda'u. Kana warri kun utuu Oromoo kabajaa oolu ta'eeti utuu Oromoo ol kaasaa oolu ta'eeti naman dhibu. Si galee warra jibba Oromoon guutamanidha. Bareechitee beektaan gaafati shaapingiidhaaf Ameerikaa deemte isaan sirratti girrisanii sabni kun sirratti girrisee jennaan kan ofitti si qabe Oromoodha. Oromoot ofitti si qabee Isaa jedheen hundi isaanii warri kun garuu sirratti duulaa turan. Si galee marrajaa qabdan fidaa jechaa turan. Akkamittiin isaaniin dhageessee haayidii gootetti. Haa sammuu masa kamiin yaaddeetitu sirba afaan Oromoo dhageessu kan sirba jaallatamaa kana ittiin sirbitee kaate isaaniin kabajjee Oromoo tuffattee sirba kana dhossiteeti. Isuma dhugumaa baay'ee bitanatti galee jiranaan. Si galee baay'een aaraa turellee ooveriin aaraa ture maaliif jaaniin ishee Oromiffa hin beektu Oromiffa hin dhageessu. Si galee dhaga'oo baattus rakkoo hin qabu kan isheerraa rakkoo hin qabnu ati garuu Oromoo afaan Oromoo qulqulluu dubbatta ilma abbaa bor taate akkamittiin kana hojjettati. Sirbi kun immoo isaan maal jedhan jenoosaaydiidha kan inni labsu sirba saba fixuu irratti lallabsaa jedhan akkas jechuun ati gaafati balleessitu konfiirmii gootee fi jechuudha jaraaf. Si galee dhuguma sirbi kun jenoosaayidii labsaa jira moo dhuguma sirba kanatu wantani kabajaa wajjin isinitti maddu ani Oromummaa namni naan kennu Oromummaa namni narraan kaasu Rabbitti ittiin na uume Rabbitti ittiin na jiraachisaa jira Rabbitti ittiin akkan afaan bareedaa kanaan haasa'u Oromoo godhee na uume baay'een gammada kanaaf Oromummaa keessirraa fuunaa yemmin nagar kamatta I really Rabbi gatii naa kenneef namni harkaa fuuchuu gatii hin dandeenyee fi sodaa kanaan qabu kana keessatti siyaasa keessa galchuu yoo barbaadani kun siyaasa ta'uu hin danda'u. Tokkoffaa ani sirbi kun sirba joonosaayidii waan akka kanaa jedhees hin haasofne ana amantaa Islaamaa nama kabajee nama amantaa koo jaallatudha. Sirba nan dhaggeeffadha malee diiteelii hin dhaggeeffadhu har'a miti ji'aan duratti itti hojjedheera viidiyoo nyaata ittiin nyaachaa. Kaleessa deen gaddamoo torban darbeera eggii jarri kun suuraa koo maxxansanii isatu iyyuu as tabaabbaraa jedhanii kan haasa'aa turan torban darbeera maaliif hin gaafa sanan kaasne itti hin sodaadhe Oromoon goota Oromoon hin sodaatu bara an eenyuun illee hin sodaadhu waaqa koof amantaa koo qofa hin sodaadhan waan godhu jedhees hin sodaadhu sooshaal miidiyaa tiiktookii kana irratti tun ta'in televezyiinii guddaa jaraatiin televezyiinii beekamaa namni meeqa laaluun illee Muummicha ministeeraa gatii faarsuuf namichi kun eessa jirtu ijoolleen jedhanii waa meeqa lokeeshinii kun waa meeqa haasa'aa turani ana rabbii kun eegaan sodaa namaan qabu abadan tasa nama sodaadhee hin beeku
ormummaa koo nan jaalladha eenyummaa koo nan kabaja nama simoo nan kabaja wanti naa baruu qabdu afaan oromootiin hamma irraatti saba biraa kan arrabsu sirbi bee hin jiru jiraannaan garuu duwiitiin godhu saba biraas nan ormummaa koo gaafan jaalladhu saba biraas kabajeeniyan maaliin illee yoo ta'e kanaan ala torban waan darbe dubbiin kun ani kaleessa dheengadda baalee shaashamanneen ture diaasporaa biyya alaatii dhufe jiraa wajjin deemnee achan ture intarneetiin hin turre neetworkiin hin turre riippoorti godhamee ture viidiyoon koo kun kana keessatti ijoolletti dawwalee gaafan jedhu appilnoo riippoorti waan ta'e goona jedhanii godhanii amma dhufe kana keessatti an oromoo waan gadi qabu abadan hin hojjedhu hojjechuus hin fedhu bari yooma nan godhallee jedhe oromoon kana booda gadi qabu mataa gadi qabachuu hin danda'u darbeera zabanni sun darbeera an finfinnee keessan jiraadhaa finfinnee oromiyaa keessan jiraa oromiyaa keessaa immoo biyya hunda magaala baadiyyaa dhaqee ilaalaan jiraa sadarkaa uummanni koo itti gammadee jiraataa jiru gatiin argaa jiruuf waan oromoo gadi qabachiisu injirus infus kana booda jenereeshin kun ituu jiru eenyuun illee sodaadhee moo minimaayisis hin godhu garuu annama siyaasaa miti sirbi siyaasaa jiraannaan sirbee wajjin duwiitiin godhu sirbas baay'ee hin fedhu dhugaa sa'uuf jennaan an al tokko kanaan dura hundi keessan iyyuu amantaa mataa keessanii qabdu hundi iyyuu amantaa mataa isaa hin jaallataa hin kabajaa kanaan dura sirban dur waggaa 2-3 duratti ittiin sirbee godhallee diileet gochaan ture amboriftaan du'ee jennaan sirba kana anatu neetworkii kana irratti facaase rabbiin na gaafataa jedhee gatiin amanuuf kun amantaa kiyya kun parsanaalii kooti kanatti gaafa dhufnu garuu an akkaawuntiin na duraa cufama riippoortii na duraa ta'a wallaahi yaada hin beeku wanti na cufsiisu immoo hin jiru an takkaa intiniin waarningi illee dhufee hin beeku akkaawuntii kiyya irratti waggaa meeqa waggaa 3 arfan kana keessatti tokkoffaa ummatas kabajee namas kabajeen jiraadhaa miliyoona 1 miliyoona 2 immoo gaafa galee jedhu alhamdulillah al tokkoon balleessuun akka hin danda'amne ituun beeku riippoortiin irratti godhu okiin na arrabsu jedheen kana hin godhu abadan sirba kana garuu rabbii kootu na argaa diiteelin hin dhageenye isanni boolee jedhu kanatu isattu bakka keessa koo anas na kakaasee finfinnee sanni jedhu isatti faarsuutuyyuu baay'ee na gammachiisa malee keessa isaas diiteel hin laalleen leencatuyyuu isa jedhu ijoollummaatti hundi keenya jechaa guddanne kun immoo waan saba jaraa qofas tuqutuun ta'in kan 4 kiiloo galu barbaadu baay'ee jiraamu garuu hin ulfaata 4 kiiloo galuun iloo amma jiraanis jechuu danda'a ta'a kan biraatinis jechuu danda'a ta'a akka barbaadetti hiikkatu namni garuu siyaasa ta'uu hin qabu kanaan naa fudhadhaa kanuma mootii koo hin gooniyan kana ani hin dhaabsine riippoortii natti ta'eera riippoortii gaafa ta'u indi keessan iyyuu hin beektu wayii kanaa viidiyoo tokko irratti namni baay'een riippoortii goonaan hin mul'atuu siin jedha indegana immoo appil gaafa goota jedhu isa kaan hin baasaa isa kaan immoo hin baasu baayichaansi baheera kun sansiti gurbaa eenyu jedhamtu jirti gurbaan Tigireen tokko ishee faatu dhufee maraataa ture inni afaan qabaatee wayii oromoo haasa'uu hin danda'u maqaa nama kaasuu hin barbaadu. መንሱር እኔ ብለህ ታስባለህ? አላለም ስለ ቦሌ ነው የዘፈነው፣ ስለ ፍንፍኔ ነው የዘፈነው፣ ስለ ሸገር ነው የዘፈነው። ቢኖርበት በፍጹም አልዘፍንም አብሬ። ለምን ተከባብሬ ነው የምኖረው እኔ ከማንም ብሔረሰብ ጋር። እሺ አይ አለ አሁን በቅርብ ብዙ ሰዎች የሚሰሩበት ተመሳሳይ ሙዚቃ አለ እና ለዛ ሙዚቃ መልስ መሆን ይችላል። ቅድም አንተ የመለስከው መልስ ለእኔ ደስ ብሎኛል። ለምሳሌ 4 ኪሎ መግባት የሚፈልገው ለምን እኛ ነን ብሎ የሆነ ማህበረሰብ እንዲያስቡ ያደርጋሉ እነዚህ ልጆች። ምክንያቱም 4 ኪሎ መግባት የሚፈልግ በጣም ብዙ ሰው አለ አይደል እንዴ? እነሱ አይጮሁምና ለምንድን ነው አንዱ ብቻ ለእኛ ነው ብሎ የሚያስብበት ምክንያት ለእኔ ያኛው መልስ አሪፍ ነው። ነገር ግን ተመሳሳይ ዘፈን አለ። ለምሳሌ ተመሳሳይ ጥንትም ስሟ በረራ ነው፣ አዲስ አበባ የኛ ነው። ጃልወያ ልርዳ ከይቅርታ ጋር ጃልወያ በጣም ስለማከብር መንሱርም ጓደኛዬ ነው። አንዴ ጃልወያ አንዴ ልርዳ መንሱር ቪዲዮ ሰኒም በለሲተሞስ ጀላ ጉበኒ
اوكي شاركا قبل شاركا قبل جرا ماما مولتا جرا كنو اوكي اكس جديم كا اورموني الا دغاي نجولي المان دينا تاكي اورمو تو سيم بينو دغاي منصور سيبر بلاتري بلبلن كافتو يو سربسن اتبليستن جراني اتل مورموتي ام بليستن جرو سربسن ناركا غبن جدي همت اچينچت جرا كنا فوله تكنكنين ركو نسان كبر ركو اورموما ملي ركو أباو تيمتي ركو كافاو تيمتي ركو بلسجنا تيمتي ركو أبي تيمتي ركو جواري تيمتي ركو فنكي تيمتي. They have issues Oromo كلام بيتا قافة ركون سر جاي أمريكا دوبرتين أكس سن سبرت أبني سر روجني كيف ما قافة شيفنا ونقول أما اللي أتل مورمو تيسي جارنا فيجا من جرى خناه إنسانين ما فتدي أواسافة نما قد أقوله أتونا مقدّا تيدي عاسامان مقدّا بود في الدي من إسام هذا من كين نفتو من الليلتين نفتو من إسام نفتو من حسلين ديمتو من كي نفتو ما في ديمتو قاف ركوم سرقي جرد بيسي جبيستان نتسرى روك كسرى لولو نو قاف أتواتا ترى لولو نو مالتو من جرادين تيدي عاسا شفرو ilmoo waaqochattu haati isii gara jirtumpeeni jara kana kabajuu dhaabi ambaayee si kabaja saahiba kiyya wajjin nyaanna wajji dhunna wal waamna walii bilbilla wal beenna si galera kabajaa si qaba ijoolleen kun martinoo isaan uftaan eegaa wanti an jedhuuf waan si kabajuuf maaf si kabaja kabajaat naa qabduuf gaafan biyya kana dhuuf eerpoortii dhufee namni obboleessa kiyya waliin nasima Oromoon bakka Oromootti dhahamuu qabu calculation gootee beekuu qabda. Jaalwayyaan afaan hin beekne kun si caalaa Oromoo quuqamu jira. Ati cadhiftee ilaaluu hin qabdu. Si waamanii Zara Yaaqoob, Atsee Yaaqoob, Amaaraa Akilaa Shufroo ijoollee kaampii jiraattu waliin gatteettee Oromoo uummata arrabsaa oolu, Oromoo nama salphisaa oolu waliin dhaabattee suufii yargadattee mana isaanii taa'u dhaabuu qabda. Waliigallee Mansuur. Waliigallee? Hayyee, thank you. I'm done. Sirriidha dhugaa jette anaan garuu kana godhi namni naan jedhes hin jiru viidiyoo kana balleessi namni naan jedhes hin jiru viidiyoodhuma hojjetanii poost godhan torbaniin duratti har'a miti viidiyoon sun kan ba'e nama 6-7 anaaf noormaaliidha kun yeroo manni fusooraa koo maxxansu torban darbeera wanti kun jarris miiseejas naa erganii yookiin mana jaraa seenee bakka dhiifama naa godha ani hin beeknes hin jenneen jechuus humnan qaboon. Please an Oromoodhaan maal taatanii akkamiin akkas godha saba koo kan guyyaa guyyaadhaan arrabsu akkamiin wajjin taa'ee haasa'uu danda'a namni na gaafatas hin jiru bakka riippoorti godhanii kan ammoo na amanuu qabdu amma immoo hin baname hin mul'ate sasiti. kanuma jenne Mansuur riippoorta jalaa godhamee viidiyoon badee ta'a malee Mansuur hin balleessu jedhaa turre waan kana awwalallee dhufte osoo nutti himte uummanni haga nama rasitti illee naaru manuma daalachaan faalleessi bilbilanii turanii ijoolleen baay'een sheersi godhanii teedii hawaasaa isa bira deemuu dura as dhuftee waa'ee akkanaatti uumame an tiktaakii irra turre waa'een kun uumamee viidiyoon badee ta'a malee ani isaan na doorsisaniif viidiyoo kana hin balleessine jettee dubbachuu mirga qabda ture namni kun martillee sitti naaru waanuma si jaalataniif ijoolleen tunni waan afaan Oromoo hin beekneef viidiyoo kana balleessite garuu Mansuur isaan barsiisuu qaba maaliif isin Mansuuriin faa maraachuu faa deemtanii maan gaafanne sirbichi maal jedha wanna jedhu san isaan deemtanii gaafachuu ni dandeettanii turtanii jennee kaleessa mucattii taanii baay'eetti dubban waan baay'ee Oromoon asirra teennee osoo Oromoon jirtu Oromoon mataa gadi qabachuu hin qabdu. Nutti ofirraa deebise wanna nutti dhufu ijoolleen Oromoo asirra jirru dubbannee waa'ee Oromoo irra dhufu irraa deebisuu qabna malee isaan wajjin taanee Oromoo irra duuluun hin barbaachisu yeroo kanaan Oromoo mataa ol qabachuu qabde asiin dura arrabsamaa turte kitaaba keerracha barreessanii waa'ee Oromoo gadi xiqqeessu barsiisaa ture wanni sun jijjiiramuuf hadda irra dalagaa jira irra daraguus qabna Oromoo mataa ol qabachiisuu qabna malee Oromoo mataa gad deebisuu hin qabnu. warri social media gurguddaa qabdan akka keetii fa'aa warri garagaraa jiru ijoolleen Oromoo warri qabdan hiikaa sirbaa barsiisuu ni qabdan sirbii kun akka jedha dhaamsa kanaa qaba wanna jedhan dabarsuu qabdan ijoolleen isin hojii wayita geemillee taphattan